Harka fuunee kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa jaalatamu kanneen biyya alaa biyya keessa teessanii nu hordofaa jirtan marti bakka guyyaa har'aa waliin geenye isiniin jechaa qophii addaa qabna. Qophii addaa qabannee dhiyaanne isinitti muunkaasifaana turaan Ejersoo Wallooti. Kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti hidhamtoonni Oromoo Walloo dararaan nutti hammaachaa jira sagalee nuuf ta'a jechuun ergaa dabarfataa jiru. Hidhattoonni shiftaa Amaara naannoo Amaara keessatti dachiifamuun leenjii fudhatanii Oromoo Walloo irratti qubsiifamte uummata Oromoo dararuu fi hojjetuu kanneessa irratti raawwataa baate mana hidhaa keessatti dararuurraan kan ka'e dhukkuboota garaagaraatiif saaxilamanii kan jiran ta'uu jiraattonni onichaa dubbataa jiru. Akkasumas hidhamtoonni kunneen halkan reebichi nurratti raawwatamaa jira. Dhukkuboota garaagaraatiif saaxilamni yaala dhabnee jirra. Rakkoo hamaa keessa jirra. Uummanni Oromoo bakka jirtanii nuuf dirmadha jechuun ergaa dabarfataa jiru. Hidhamtoonni Oromoo Walloo dararaan nutti hammaachaa jira sagalee nuuf ta'a jechuun ergaa dabarfataa jiru. Kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti hidhamtoonni mana hidhaa bulchiinsa magaalaa Kamisee keessatti hidhamanii jiran dararaan nutti hammaatee jira. Maatii keenya waan nuuf godhan dhabee rakkoo hammaata keessatti kufnee jirra. Uummanni Oromoo sagalee nuuf ta'a jechuun ergaa isaanii madda nageenyaatiif himanii jiru. Ilmaan Oromoo Walloo shiraaf sharri mootummaan naannoo Amaara xaxaa jiruun jumlaan hidhaatti guuramanii guyyaa takka osoo furmaatan argatin mana hidhaa keessatti dararaa suukanneessa irratti raawwatamuun alatti dhukkuboota garaagaraatiif saaxilamanii rakkachaa kan jiran ta'u guyyaa guyyaan isiniif gabaasa turuun keenya ni yaadatama. Hidhattoonni Amaara kan mootummaa naannoo Amaaratiin leenjiin kennameefi qotee bulaa Oromoo Walloo irratti qubsiifamanii uummata nagaa uummaatuu keessa hin jirre kan jiruuf jireenya isaa geggeeffachuu malee siyaasa kamii fi dhaaba kamuu keessa hin jirre irratti dhukaasa irra deddeebiin bananii lubbuun qotee bulaa Oromoo Walloo akka baalaatti harcaasa kan turan har'as dhaloota qubee waa takka keessa hin jirre hidhaatti jumlaan guuranii mana hidhaa keessatti guutanii manguddoo biyyaa uummataaf dubbatuufi artistii akkasumas sheeka amantii musliimaa dabalatee badii takka malee oromummaa isaanii qofaaf hidhaa keessatti waggaa tokko oli keessummeessanii yookaan lakkoofsisa rakkoo hammaata keessatti kufanii kan jirantu maatiin hidhamtoota dubbataa jiru. Waggoottan afran kana keessa Oromoo Walloo waan bineensi mukaa ta'e hin beekne kan ta'e yoo ta'u ilmaan Oromoo Walloo jumlaan lafa abbaa isaanii irratti kumaatamaan lakkaa'aman rashanamanii kaanis biyyaan baatti baqachuun dirqamaniiru. Haa ta'u malee kanneen yeroo ammaa kana qe'ee qabeenyi isaanii irraa hafanis mirga jiraachuu dhabanii dararamaa jiru. Gochi hidhamtoota Oromoo Walloo irratti raawwatamaa jiru gochi diinummaatiin rajabummaatiin kan guutame ta'uu hidhamtoonnii fi maatiin hidhamtoota dubbataa jiru. Akka hidhamtoonni mana hidhaa bulchiinsa magaalaa Kamisee keessatti hidhamanii jiran ergaa dabarfataa jiran jedhanitti nuti ilmaan Oromoo Walloo nama osoo uummanni Amaara rasaasa nurratti roobsu nagaa barbaanna jedhuudha. Hidhaa osoo hin taane kabajatu nuuf mala ture. Osoo gochi fokkisaan nurratti raawwatamaa jiru abbaan keenya artistiin keenya barsiisaan amantaa musliimaatii fi barsiisaan dhaloota qube namoonni hawaasa Walloo fuula duraa dhabamuun hin malle mana hidhaa keessatti daraasuu kanneessan nurratti raawwatamaa jira. Irraan kan kee dhukkuboota gosa garaagaraatiif saaxilamni yaala dhabnee jirra. Namni mana hidhaa kana keessatti du'aaf jireenya gidduutti argamu hedduudha. Akkuma Muhammad Awwal yaala dhabee asumatti du'e nutis carraa sanatti nu eeggataa jira jechuun bifa gaddaatiin madda nageenyaatti himanii jiru. Nuti ilmaan Oromoo haqa dhabuun ukkaanfamnee rakkataa jirra. Sagaleen keenya ukkaanfameeti dhibee hedduuf saaxilamne.
oromummaa keenya qofaaf yakkamtoota ta'anii badii takka malee oromummaa waaqni nuuf kennin akka ilmoo bineensaatti uleen tumamaa jirra jechuun ergaa isaanii kan dabarfatan yoo ta'u yeroo dabre obboleeyyan keenya waliin hidhamne hedduun isaanii mana hidhaa kana keessa baafamu rasaasan akka ilmoo bineensaatti mataa keessa rukutaman jechuun kan darbes nu yaadachiisan qotee bulaan oromoo wallo jumlaan hidhaatti ukkaanfamanii jiran akka tilmaamaatti yoo xiqqaate nama 500 hanga 600 ni ta'a. Kunneen hundi warra murtii tokko malee ukkaanfamanii jiran jechuun dubbatu. Fakkeenyaaf namoonni guyyaan isaanii itti qabamanii ammallee haqa dhabuun halkaniif guyyaa gadi baafamanii uleen tumamaa jiran. Guyyaa itti qabamanii fi ganda isaanii waliin kanneen armaan gadii kana jechuun qaama hidhamtoota tarreessanii. Ana baate irraa Said Muhammad Ahmad Saal malee ganda duwwaa sadiidha. Gaafa ji'a 9,2014 akka lakkoofsa Habashaatti qabame. 2 Abduu Ali Ahmad Saal maleedha. Ganda duwwaa sadiiti gaafa 3 ji'a 4 bara 2014 akka lakkoofsa Habashaatti qabame. 3 Abduu Said Indiris Gurreedha. 4 Adam Muhammad Umar Gurreedha. 5 Muhammad Said Indiris Eeleedha. 6 Indiris Adam Umar Qophoodha. 7 Adam Indiris Suleemaan jedhama. Gandi isaa mootummaadha. Gaafa 26 ji'a 6 bara 2014 akka lakkoofsa Habashaatti qabame. 8 Abduu Mustafaa Muhammad gandi isaa mootummaa jedhama. Gaafa 20 ji'a 9 2014 akka lakkoofsa Habashaatti qabame. 9 Hasan Muhammad Siraaj jedhama. Gandi isaa mootummaadha. Kunis ji'uma kana keessa gaafa 20 qabame. 10 Hussein Abduu Muhammad jedhama. Gandi isaa mootummaadha. 11 Muhammad Abduu Aliidha. Qoffoodha. Gandi isaa duwwaa 18 gaafa 22 bara 2014 akka lakkoofsa Habashaatti qabame. 12 Kadir Muhammad Qophoodha. 13 Mustafaa Abduu Gurreedha. 14 Muhammad Indiris Abduu Gurreedha. 15 Yaasin Adam Gurreedha. 16 Indiris Said Muusaa Qophoodha. 17 Abduu Muhammad Adam Baateedha. 18 Ali Mustafaa Waayyuudha. 19 Said Yusuf Muhammad Waayyuudha. 20 Indiris Said Yaasin Waayyuudha. 20 Artisti Saadawwal Abdalle Baateedha. 20 Muhammad Sani Adam Baateedha. 23 Hussein Arabu Haajiti Baateedha. 24 Abduu Adam Indiris jedhama Baateedha. Gana kayyoo siniif ibsinu gama kaaniin ammoo gara aana dawaa cafa yookaan aana jilli dhummuugaatti isin dabarsina. Ahmad Adam Aliyyi jedhama Sanbateedha. Muhammad jedhama Roqaadha. Abdallaziz Indiris Sanbateedha. Muhammad Sammuusa Sanbateedha. Umar Gabrisoo Tufaa Sanbateedha. Umar Muhammad San Garbiidha. Muhammad Abdallah Sheikh Umar Goodaadha. Adam Muhammad Ali Sanbateedha. Aliyyi Sheikh Umar Sanbateedha. Aadde Halkoo Muheeq Aadii jedhamti. Dhalattuu aana jilli dhummuuga magaala Sanbateeti. Ali Hussein Sayyoo jedhama Sanbateedha. Muhammad Ahmad Mootii jedhama Sanbateedha. Umar Hamiduu Muhammadiidha Sanbateedha. Haganas kan isiniif yoo ibsinu aana jilli dhummuugaa irra. Hagana kan isiniif ibsine yoo ta'u hedduunis kana fuudha. Akkasitti hubachuu qabdan jechuun nuuf himani. Gamanumaan gara aana dawwee harawaatti nu dabarsuunis qaama hidhamanii jiran kana nuuf tarreessani. Namoonni kunneenis kan armaan gadii kanaadha.
tokko muhee buseerii jedhama booraadha lama mogor jedhama booraadha sadii aaddee qamar muhammad kaamil jedhamti booraadha afur aaddee aragaash ahmad dikkoo jedhamti booraadha shan ibraahim ahmad yookaan ammuu jedhama magaalama booraa kanaadha jaha sheek ahmad abbaayyee harawa gaafa 16/5/15 akka lakkoofsa bashaatti qabame adam abduu ahmad jedhama harawaadha gaafa 25/4/2014 akka lakkoofsa bashaatti qabame saddeetidha sheek abdallaxiif sharafaddiin jedhama imaama masjiida magaala kamsee yoo ta'u hayyuu amantaa muslimaa beekamaadha gaafa 27/3/2014 akka lakkoofsa bashaatti qabame sheekni kunis qabamuu kanaanis ilmaan oromoo walloo hedduun isaanii qalbiin isaan cabe hawaasni naannichaattis hedduu rifaatuu keessa galanii waggaa tokko oli lakkoofsisee jira furmaanni isaa dhabamuu mana hidhaa keessa dararaaqsuu kanneessa keessummeessaa jira jechuunis simani sagal muhammad nuur abduu jedhama migiraadha gaafa 27/3/2014 akka lakkoofsa bashaatti qabame kudam habiib ahmad abduu jedhama kamiseedha gaafa 2/4/2014 akka lakkoofsa bashaatti qabame namoonni mana hidhaa bulchiinsa magaala kamisee kana keessatti hidhamuun dararaasuu kanneessan irratti raawwatamuun alatti dhukkuboota gosa garaa garaatiif saaxilamanii jiran kana qofaa osoo hin taane aanaalee 7 irraa namoonni hedduun hidhamuun dararamaa jiru garuu namoota shaaga 60 kan maqaan nuuf kenname barreessine peejii maddana keenya jalatti isiniif keenyee jirra achirraa ilaaluu dandeessu kanneen armaan olii kana yoo ta'an kun hundi badii qabaatanii osoo hin taane oromummaa isaanii qofa warra dararamaa jiruudha jechuun dubbatu maddi keenya maddana keenyaa dubbise manni oromoo oromummaaf quuqama qabdan bakka jirtan mara sagalee nuuf ta'a adaraa oromummaa jechuun haasaasaa kan goolabe maddi keenya kun adaraa oromummaa waliif haa dhaamnu mana hidhaa bulchiinsa magaala kamisee keessatti hedduu rakkoo hamaattu jira jechuunis bilbila isaa cufate. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa qophiin addaa qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwattanidha. Waan nu waliin turtaniif galatoomaa isiniin jechaa qophiilee madda nageenyaa kan waliin turtii gaarii